Ayyaanni irreessaa baroota dheeraaf biyya keessa fi alatti ummata Oromoo biratti kabajamaa turee jira. Tibba kanas ayyaanni irreessaa hora Finfinnee fi Harsadetti kabajamuuf akka jiru qophiin adda addaa taasifamaa jira. Raashiyaan meeshaa balaafamaa isa hamaa nukleeran Yukreen irratti haleellaa raawwatti sodaan jedhu dhiyeenya kana akka malee ol ka'e. Naga isin gaafachuun daganne daawwattoota Bultuun Broadcasting Service akkam jirtan kun torbaanitti isin bira kan ga'u qophii furguggeeti. Qopheessan sagantaa kanaan Badrii Yusufi mata duree lamaan irratti fuulleffannaa nu waliin tura. Ayyaanni irreessaa waggoota dheeraaf biyya keessa fi alatti ummata Oromootiin kabajamaa turee jira. Oromoonni ayyaana irreechaaf hora Harsadee Bishooftuu irratti akka wal gahan, Oromoonni ayyaana irreechaaf hora Harsadee Bishooftuu irratti akka wal hin geenyeef danqaaleen hedduun tarrifamaa turanii jiru. Garuu malkaa hora Finfinneerraa dhorganis hora Harsadee Bishooftuurraa dhaabuun dandeenye. Malkaa Finfinneerratti irreessi akkan kabajamne dhorgamee ture. Garuu erga fincilli diddaa gabrummaa uummataa Oromoo sirna EPRDF hundeen buqqisee kabajamuu eegalee jira. Ayyaanni kun bara 2018 keessa haala seena qabeessa fi gaariin Finfinneetti kabajamee dabre. Garuu san booda akkuma durii dhiibban hirmaattota irratti cimaa dhufe. Ayyaana irreechaa Oromoota fi keessummoota miliyoonota ta'an biyya keessa fi alaarraa hirmaatan danquuf dhiibbaaleen adda addaa jiranis wagga waggaan uummanni Oromoo miliyoonotaan lakkaa'amu qooda fudhatu itti fufee jira. Kutaalee Oromiyaa garaagararraa Oromoonni kuma hedduu ta'an handhuura Oromiyaa Finfinneef Bishooftutti wal gahuudhaan ayyaana kana bifa seena qabeessa taheen kabajataa turanii jiru. Sirna kabaja irreessaa irratti Oromoonni waaqa isaatiif galata galchuu bira taree kan jibbu abaaree kan jaalatu leellisee malkaa injifannoo jechuudhaan labsata. Gumiin abbootii gadaa Oromoo tibba dabre keessa ayyaanni irreessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 21 bara 2015 hora Finfinnee irratti, fulbaana 22 bara 2015 ammoo hora Harsadee Bishooftutti akka kabajamu labsanii jiru. Ayyaanni irreechaa baranaa yeroo Itoophiyaan kan duru caalaa waraana keessotiin raafamaa jirtutti kan adeemsifamu yeroo ta'u, Oromoonni kutaalee biyyattiirraa ayyaana kanarratti argamuuf qophii bal'aa godhaa jiru. Bu'uruma kanaan Oromoonni Booranaa Keeniyaarraa ka'uun ayyaana baranaa irreechaa kanarratti argamuudhaaf fuula isaanii gara Finfinneetti deeffatanii jiru. Oromoonni Keeniyaa hidda dhalata Oromoo qaban kanneen nuti Oromoodha garuu Oromoo Oromaatii jedhu amma garuu aadaan abbootii isaanii durii maal akka ta'e caalatti baruuf fuula isaanii gara Finfinneetti deeffatan. Jilli hawaasa Oromoo kun ayyaana irreessaa hora Finfinnee fi hora Harsadee Bishooftuu irratti hirmaatuuf amna bu'anii jiru. Oromoonni malkaa irreessaa irratti wal gahuun tokkummaa jaalalaa fi kabaja waliif qaban ibsatu. Hirmaattonni ayyaanichaa uffata aadaa Oromoo kutaalee garagaraa fi faaya bareedina nama hawwatan kaayyachuudhaan argamu. Garaagarummaan uffannaa aadaa Oromoo miidhagina saba Oromoo wayyabaati. Oromoonni malkaa irratti wal gahuun bishaan aabuduu osoo hin taane Rabbii isaaf galata galchuufi jedhu hirmaattonni dhawaatuma ololli ayyaana irreessaa babal'atuun faallaa kana ammoo lakkoofsi hirmaattota akka malee dabalaa deeme. Bara 2018 keessa Oromoota dabalatee namoonni miliyoona 7 gahu ayyaana irreessaa malkaa Finfinneef hora Harsadee Bishooftuurraa hirmaatanii jiru. Bara 2019, bara 2020 bara 2021 sababa COVID-19 wal qabatee lakkoofsi hirmaattota ayyaana irreecharraa hirmaatanii akka malee irrate. Barana garuu yeroo biyyattiin lola keessoon hurgufamaa jirtutti ayyaaneffatamuuf jira. Ayyaanni irreessaa baranaa kun baay'inni ummata duraan sababa koronaa vaayirasiitiin daangeffame amma labsiin dhukkubichaa waan hin jirreef dabaluu mala jedhamee eegama. Sodaan nageenyaa jiraatus garuu Oromoonni hedduun ammas hora galateeffannaa kanatti fuula isaanii deeffatanii jiru. Gumiin abbootii gadaa Oromoo sodaa nageenyaa tokko malee ummanni keessa fi ala sirna seena qabeessa ayyaana irreessaa kanarratti akka argamu yaamicha dhiyeessanii jiru. Onkoloolessa 2 bara 2016 keessa jeequmsa humnoonni mootummaa yeroo sanii dhukaasa banuun eegalaniin Oromoonni 600 ol hora Harsadee Bishooftuu irratti du'uun isaanii ni yaadatama. Dargaggoo Gammadaa Waariyoo maayikii butuudhaan daawan wayyaanee dhaadannoo jedhu dhageessisuun danbalii fincila ummataatti onnee horee ture.
dhaadannoon dargaggeessa sanii ammoo dhaadannoo miliyoonotaa ta'uunis EPRDF hundeen aangorraa akka ka'uu dirqee fincilli diddaa gabrummaa Oromoo fincilli diddaa gabrummaa uummata Oromoo bara sanii dhaaba olaantummaan yeroo sanitti biyya bulchaa ture TPLF maqaletti galchuun OPDO ammoo qabsoo Oromootti make. Oromoon yeroo walitti qabamuu dadhabetti garuu malkaa irreecha irratti walitti dhufuu danda'e. Qeerroo fi shamarran Oromoo hayyoonniif abbootiin gadaa akkasuma haadholeen siinqee walumaa gala ummanni Oromoo golee Oromiyaa hunda keessaa malkaa irreecha irratti wal gahuun isaaniif salphate. Walitti dhufuun ummataa kun danbalii guddaa uumuun sirna abbaa irree EPRDF raasuun buqqise. Diinonni Oromoo ammoo malkaa tokkummaan sabichaa itti labsamuuf calaqqee eenyummaa Oromoo ta'e kana ija jaamsuuf yeroo wixxifatan ni mul'atu. Oromoon iccitii dhokataa onnee isaa keessa jiru kan malkaa irreessaa dhaquuf isumaatu beeka. Jaalala ummataa malkaa kanarratti mul'atu diiguuf olola kaayyeeffate jiru Oromoonni yaada irreecha balaaleffatu dura dhaabbatan. Oromoonni amantiin osoo waliin qoodin fedhii isaaniitiin malkaa irreechaa kanarratti ni hirmaatan. Waggaatti guyyaan kun guyyaa addaatii fi seena qabeessa jechuunis leellisu. Oromoonni waaqeffataa Islaamaaf Kiristaanni malkaa irreechaa irratti wal gahuun eenyummaa isaanii calaqqisu. Caalatti wal baru. Kun ammoo wixinee tokkummaa Oromoo jabeessuu fi calaqqee ummata Oromoo cimsuuf gargaaree jira. Baranas ayyaanni irreechaa kun bifa seena qabeessa taheen kabajamuuf qophiileen baay'een xumuramanii jiru. Warra ayyaaneffataniif ayyaanni kun kan milkii fi gammalli Raashiyaan Yuukireen irratti bante waldhibdee Moskoo fi Waashingitan cimse. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen kan eegale bara 2014 keessa ture. Lola saniin Raashiyaan kutaa Kirimee qabachuun lafa qabiyyee Yuukireen kootii jettuun irratti abbaa tahuu eegalte. Ergasii kaasee biyyoonni lameen hariiroo dansaa qabaachaan turre. Gurraandhala 24 bara 2022 ammoo lolli cimaan miidhaa ulfaataa dhaqqabsiise biyyoota lameen jidduutti dhoohe. Humnoonni Raashiyaa duula waraanaa guutuun lafa Yuukireen bal'aa qabate. Magaalota Yuukireen hedduu meeshaalee waraanaa gurguddoon biyyatti make. Lubbuu lammiilee biyyattii hedduus gaaga'e. Miliyoonotaan biyya isaanii gadhiisanii akka baqatan dirqisiise waraanni Raashiyaan Yuukireen irratti bante kun Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa sababa lola kanaatiin biyya irree waraanaa jabaa qabdu Raashiyaa irraa qoqqobbii garaagaraa kaayaa turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis akkasuma lola Raashiyaa kana cimsee balaaleffatuun uggura kaayee jira. Jimaata dabre kana ammoo Raashiyaan Kirimee dabalatee kutaalee akka Donbos, Zaporoojiyaa fi Kerson keessatti referendamii ummataa geggeessitee jirti. Kaayyoon referendamii kanaatis lafa Yuukireen kootii jettuun qaama bulchiinsa Raashiyaa taasisuudha. Ameerikaa, Jarmanii fi Faransi bu'aa sagalee referendamii kanaaf beekamtii kan hin laanne tahuu mormiidhaan simatanii jiru. Gama biraatiin Raashiyaan dhiheenya kana adda waraanatti waaroo salphinaa uffattee jirti. Odeessaaleen ji'an bahaa jiru. Ta'us Moskoon adda waraana irratti hin mo'amne jechuun falmaa jirti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin daangaa biyya isaanii tiisuuf meeshaalee niwukileeraa fayyadamuuf qophii tahuu ibsanii jiru. Dubbiin Puutiin meeshaa hamaa namaaf qabeenya uumamaa barbadeessutti fayyadamuu labsan kun biyyoota lixaa akka malee yaaddessee jira. Dhaadannoon Puutiin kun Yuukireen keessatti haleellaa niwukileeraa tooftaa fayyadamuu mala sodaa jedhu kaasee jira. Dubbiin Puutiin kun kan isaan rifaasise pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo meeshaa waraanaa niwukileeratti fayyadamuun akka malee balaa qabaa jedhanii jiru. Lola addunyaa lammaffaan booda waraana cimaa kaasuu mala jechuunis akeekkachiisanii jiru. Meeshaa niwukileeraa sodaatamaa kana biyyoonni hariiroo gaarii waliif hin qabnee fi lola afaanii keessa jiran kuufatanii jiru. Isaanis Raashiyaa, Chaayinaa fi Ameerikaadha. Guddinniif miidhaan fageenya irratti geessisu wal dhaba. Meeshaaleen niwukileeraa kun tarsimoolee addaa sadiin adda baafama. Tokko guddina ittiin hojjetame, lama ammoo hanga bal'inaa fi sadii bakka itti dhukaafametti ulfaatina qabaniini. Meeshaaleen niwukileeraa taaktikaalii xiqqaadha. Innis dirree waraanaa qofatti kan ittiin fayyadamamu. Ta'us miidhaa diinarraan gahuu caalaa badii biraa geessisuu humna danda'uudha. Meeshaan kun bakka irra bu'e barbadeessuun miidhaa dhalootatti dabru fiduu danda'a.
Garuu meeshaan waraanaa nuukileeraa tarsimaawaa ta'e magaalaa takka guutummatti barbadeessuu kan itti abdatamudha. Meeshaan nuukileeraa istiraatejikaalii jedhaman ammoo ummata nagayaa fi humna diinaa hidhate osoo addaan hin baasin bakka itti qiyyaafatetti miidhaa cimaa dhaqqabsiisa. Irra jireessi meeshaa nuukileeraa taaktikaalii jedhaman kun hanga toonii 100 kan ulfaatu yeroo ta'u nuukileerri istiraatejikii jedhamu kun ammoo hanga toonii 1000 ni ulfaata. Meeshaan barbadeessan kun bakka itti qiyyaafaterraa fageenya dheerarraa meeshaa dhukkaafamu. Xumura lola addunyaa lammaffaarratti Ameerikaan meeshaa nuukileeraa boombii magaalaa Jaappaan Hoshimaarratti fayyadamtee ture. Ulfinni meeshaa saniitis kiiloo 15 qofa akka ta'e himama. Amma biyya Ameerikaa doorsisaa jirtu Raashiyaan meeshaa waraanaa nuukileeraa taaktikaalii 2000 qopheeffattee jirti. Meeshaan sodaatamaan kun mataa misaa'iloota gosa garaagaraatiin kan dhukkaafaman. Bu'uuruma kanaan gosoonni misaa'iloota kiruuzii fi artilaarii jedhaman dhukkaafamuu ni danda'u. Kana malees xiyyaarotaa fi diroon irraahis farra misaa'iloota doonitti ni furguggeeffama. Amma Raashiyaan kan xiyyeeffannoon investi godhaa jirtu meeshaan kun bakka qiyyaafannoo isaa akka barbadeessuu danda'uuf hojjetaa jiraachuu isiiti. Sirnoonni meeshaa nuukileeraa fageenya dheeraa Raashiyaa isa lama misaa'ila kalibirii SSN 30 sirna misaa'iloota galaana fi doonirraa dhukkaafamu yeroo ta'u fageenya kiiloomeetira 1500 hanga 2500 kan furgugga'u. Dheerinni isaa immoo meetira 6.2 ta'a. Kana malees gosti misaa'ilaa Iskaandar MSS 26 istoon kan jedhamu yeroo ta'u inni immoo lafa bu'uureeffatee fageenya dachii kiiloomeetira 400 hanga 500 hawaa keessa looyee bakka barbaade barbadeessa. Dheerinni isaa immoo meetira 7.3 ta'a. Meeshaan kun gosa rookeetii dhangala'aa hin taane wayita ta'u baay'ee sodaatamaadha. Meeshaan waraanaa nuukileeraa taaktikaalii jedhamu kun amma dura lolarratti biyyoonni fayyadamanii hin beekan. Amma Raashiyaan meeshaa kana fayyadamuuf addunyaa doorsisaa jirti. Kunis yeroo lola Yukireeniin wal qabatee dhibban biyyoota lixaa itti cimetti. Raashiyaan meeshaa nuukileeraa taaktikaalii xixiqqaa fayyadamuuf akka jirtu sodaatamaa jira. Ta'us biyyoonni nuukileeraa qaban kamuu balaa ol'aanaa meeshaan kun fidu malu sodaarraa kan ka'e fayyadamuuf fedhii hin mul'isne. Raashiyaan meeshaa nuukileeraa xixiqqaa ni fayyadamti yoo ta'e akka sarara diimaa dabartetti ilaalama kan jedhan ammoo Chatham Houseitti itti gaafatamtu qorannoo sagantaa nageenya fi gorsaa idil addunyaa Dr. Patricia Lewis. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutin ammoo weerara Yukireen baatii gurraandhala 24 dura humnoonni nuukileeraa biyya isaanii qophii olaanaa akka taasisan ajajuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kanas walabummaan biyya teenyaa balarra ni bu'a yoo ta'e meeshaa nuukileeraa fayyadamuuf boodatti hin jennu jechuudhaan sodaachisa uumanii jiru. Moskoon kibbaa fi baha Yukireen humnaan marsitee qabatti. Raashiyaatti dabaluuf fedhii cimaa mul'istee jirti. Puutiin birmadummaa tokkummaa daangaa Raashiyaa kabachiisuuf karaa kamiinuu qophiidha jechuun hawaasa addunyaa isa dura dhaabbatutti dhaadatanii jiru. Ogeessi meeshaalee waraanaa nuukileeraa James Acton ammoo Raashiyaan ammaaf meeshaa waraanaa taaktikaalitti fayyadamuuf qophii miti. Ta'us Puutiin nuukileera taaktikaalii xixiqqaa fayyadamuu danda'a jechuudhaan sodaa qaban ibsanii jiru. Dabaluunis doorsisni kun warri lixaa fedhii Puutiin dirqamanii akka fudhatan dhiibbaa godhuu fi tooftaa Raashiyaan fayyadamtu jedhanii jiru. Akkaataa baay'ina meeshaa nuukileeraa qabaniin biyyoonni wal dursan tarreen yoo ibsaman Raashiyaan nuukileera 5,977, Neetoon 5,943, Chaayinaan ammoo 350, Faraansi 290, Yuukeen ammoo 225, Paakistaan 165, Indiin ammoo 160, Israa'el 90 akkasuma Kooriyaan kaabaa 20 qabdi. Gama biraatiin Raashiyaan yeroo meeshaa waraanaa ammayyaa nuukileeraan addunyaa doorsisaa jirtu kanatti erga dhiheenya kanaa as adda waraanatti kufaatii mudattee jechuudhaan odeeffamaa jira. Kanaaf dargaggoota biyyattii adda waraanatti guuraa jirti.
lammiileen biyyattii ammoo duula waraanaa haaraa amma mootummaan lammiilee waraanatti oofuu kana dura dhaabbataa jiru. Humnoonni mootummaa ammoo namoota mormii kaasan gara 1,000 ta'an hanga ammatti hidhatte guuranii jiru. Mormiin kun kutaalee Raashiyaa garaagaraa keessatti kan itti fufee jiru yeroo ta'u mootummaan Raashiyaa ammoo duula waraanaa haaraa kanaaf humna waraanaa 300,000 hiriirsuuf fedhii akka qabdu ibsitee jirti. Garuu karoora pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin dargaggoota 1,000 waraanatti hiriirsuuf kaasan kana mormiin cimaan biyya keessa fi alaan mudatee jira. Magaalaa guddoo biyyattii Moskoo keessatti dubartiin takka osoo nuti irbaata rasaasaa hin taanu jettu to'annoo humnoota mootummaa jala ooluu isii ajaansi France Press gabaasee jira. Magaalaa guddoo biyyattii lammaffaa taate Petersburgi keessatti ammoo dargaggoon tokko Puutiniif jecha lolaaf hin duulu dhaadannoo jiru osoo dhageessisu humnoota mootummaatiin hidhatti galfame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin ammoo lammiin biyyaa kamuu miseensa waraanaa ta'e loluu yoo dide yookaan ammoo waraana ganee manatti gala taanan hidhaa ganna 10 adabaa jechuun wixinee heeraa haaraa labsame mallatteessanii jiru. Lammiilee biyya alaa waggaa tokko qofa waraana Raashiyaa keessa turaniif ammoo lammummaa biyyaa kan laattu tahuu Raashiyaan ibsitee jirti. Kun ammoo heera duraan ture kan lammiin biyya alaa lammummaa Raashiyaa argatuuf ganna 5 biyyattii keessa jiraatu qaba jedhu akka malee faalleesse. Duula waraanatti fedhii malee galchuu mootummaan Raashiyaa labse kana jalaa miliquuf dargaggoonni Raashiyaa magaalotaaf kutaalee biyyattiirraa gara biyyoota ollatti baqatu itti fufanii jiru. Tole gaa daawwattoota keenya qophiin furguggee arraaf qindeessine isaan gamma daawwattan ture. An Badrii Yuusuf nu hordofuu keessaniif ulfaadhaa. Qophii biraatiin wal agarraa warra turbaanii nu haa taasisu. Nagaatti.